Namoonni hedduun yeroo isaan hirrina dhiigaan qabaa jedhan dhageessanii beektu. Har'a maal waliin ilaallaa? Waa'ee hirrina dhiigaati. Warri maatii keenyatti hin dabalamne viidiyoo nuti yeroo yerootti isiniif gadhiisnu akka isin dhaqqabuu fi subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo kan akka jaallattan waan beekuuf like gochuun jalqabaa hamma dhumaatti nu hordofaa affeeraa keenya. Tokkoffaa irratti maal waliin ilaallaa? Hirrina dhiigaa maalinni? Yeroo kam hirrina dhiigaa jedhama? Ni lammaffaan sababni hirrina dhiigaa maalidha? Yookaan hirrina dhiigaa kan nutti fidu maal fa'i? Ni sadaffaan qoqqoodamsi hirrina dhiigaa akkamitti qoqqoodama? Inni gara biraanii mallattoon hirrina dhiigaa maal fa'i? Inni shanaffaa fi inni dhumaa hirrina dhiigaa akkamitti yaalamaa kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaanii hirrina dhiigaa maayini? Hirrina dhiigaa jechuun seeliin dhiiga diimaa dhiiga keenya keessatti argamu yeroo inni gad bu'u yookaan hemogloobiinii jennee kan waamnu dhiiga keenya keessatti kan argamu oksijiinii baatee gara qaama keenya garagaraatti geessuuf kan barbaachisu hemogloobiinii yookaan red blood seeliin yookaan seeliin dhiiga diimaa yeroo gad bu'u hirrina dhiigaa jedhama. Inni kun immoo kan beekamu dhiiga keenya mirmaraa yookaan qorannoo gochuutiin CBC jennee kan waamnu complete blood count jennee kan waamnu. Inni kun immoo seelii dhiiga diimaa qaba, seelii dhiiga adii qaba, pilaatileetii qaba. Isa keessaa seeliin dhiiga diimaa yeroo gad bu'u kan mul'atu maal jedhama? Hirrina dhiigaa yookaan aneemiyaa jedhama. Kanammoo dhiiga kennuutiin qorannoo gochuutiin kan beekamudha jechuudha. Hirrachuu dhabuunsaa. Hirrinni dhiigaa umurii fi akkasumas immoo saala irratti hundaa'ee cut value qaba yookaan kanaa gadi yoo ta'e hirrina dhiigaa jedhama jechuudha. Inni gara biraanii sababni hirrina dhiigaa maayini? Hirrinni dhiigaa sababoota garaagaraa qabaachuu danda'a. Inni tokkoffaan under production yookaan hamma oomishamuu qabu otoo hin oomishamiin hafuun. Inni kun immoo sababa garaagaraa ta'uu danda'a. Hirrina nyaataan ta'uu danda'a. Kan akka ayireenii. Ayireeniin yeroo qaama keenya keessatti hirratu hirrina dhiigaaf nu saaxiluu danda'a. Keessumattuu addunyaa kanarratti the most common kan ta'e yookaan yeroo hedduu kan mul'atu sababa hirrina ayireeniitiin hanqina dhiigaa dhufudha. Inni gara biraanii viitaamin B12 yookaan foleet jennee kan waamnu warri kunillee qaama keenya keessatti yeroo hirratanii hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'u. Inni gara biraan dhukkuboota tokko dhukkuba tiruu, dhukkuba kalee, dhukkuba kaanserii tokko hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'u. Inni gara biraanii yeroo tokko jeneetikiitiin yookaan sanyiitiin kan dhufu kan akka talaseemiyaa jennee kan waamnu. Inni gara biraan immoo sickle cell disease jennee kan waamnu. Warri kuni jeneetikiitiin hirrina dhiigaa kan nutti fidan ta'uu danda'a. Inni gara biraanii bone marrow disease jennee kan waamnu. Aplastic anemia jennee leukemia jennee kan waamnu. Warri kuni rakkina bone marrow iddoon oomishamu irratti rakkinni yoo jiraate warri kunillee hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'u. Inni gara biraanii over distraction kan akka hemolytic disease jennee kan waamnu. Otoo yeroon isaan ga'iin nyaatamuun seelii dhiiga diimaa yookaan hemogloobiinii yoo jiraate inni kunis hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'a. Inni gara biraanii immoo yoo dhiiguun jiraate akka tasaa balaan nurra ga'ee ta'uu danda'a. Dhiiguu dandeenya. Akkasumas immoo yeroo ciniinsuu yookaan yeroo da'umsaa dubartiin tokko dhiiguu dandeessi. Inni gara biraan immoo yeroo opereeshinii yookaan sarjarii dhiiguun baay'een jiraachuu danda'a. Yookaan immoo qaama keessatti dhiiguun madaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Warri kunillee hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'u jechuudha. Inni gara biraan immoo dubartoota irratti marsaan laguu isaanii baay'achuu danda'a. Garmalee dhiiguu danda'u. Inni kunillee hirrina dhiigaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Hirrinni dhiigaa rakkina oomishamuu seelii dhiigaa diimaatiin kan dhufu ta'uu danda'a. Inni gara biraan immoo dhiiguu yookaan immoo dhangala'uu dhiigaatiinis dhufuu danda'a jechuudha.
keessumattuu yeroo baay'ee biyya keenya irratti baay'ee koomanii kan ta'e yeroo hedduu kan mudatu rakkina ayreeniitiin yookaan hirrina ayreeniitiin kan dhufu hirrina dhiigaati jechuudha. Kanaaf ayreenii bakka buusuu fi yeroo tokko tokko qorichi ni kennama. Qorichaan alatti immoo nyaatota yookaan immoo akkaataa nyaata keenyaallee sirreessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan akka foonii soorachuu. Inni gara biraan kan akka baaqelaa, foon diimaa soorachuun ayreenii waan of keessaa qabuu fi baay'ee gaariidha jechuudha. Inni gara biraanii mallattoon hirrina dhiigaa maal fa'i? Hirrina dhiigaa kilaasifikeeshinii garaagaraa qabaachuu danda'a. Isa asirratti hin kaasu hirrina dhiigaa wantoota fidan yoo isiniif kaase hin ga'a. Inni gara biraanii mallattoon hirrina dhiigaa maal fa'i? Inni tokkoffaan dadhabbiidha. Dadhabbii hamaa, maraan martoo, mataan nu zooru, nu joonja'u, iji keenyi jibirbirbir nu jechuu, dhaannaan onnee keenya dabalu, mataan nu dhukkubu, mataan nu zooru. Inni gara biraan immoo harki keenyi barruun harka keenya baay'ee addaachuu, akkuma footoo kanarratti argitan. Barruun miila keenya addaachuu, iji keenya jara konjaaktiivaa jennee kan waamnu addaachuu. Wantoonni kun hirrina dhiigaa irratti mul'achuu ni danda'u jechuudha. Inni gara biraan immoo hirrina dhiigaa akkamittiin yaalamuu danda'a? Hirrina dhiigaa gosa isaa fi akkasumas immoo dhukkuba jala jiru irratti hundaa'ee yaala garaagaraa qabaachuu danda'a. Hirrina dhiigaa tokko sababa ayreeniin hanqina ayreeniitiin yoo dhufe ayreeniitu kennama. Ayreeniitu sapplimentii ta'a jechuudha. Qoricha ayreenii immoo gosa kan liqinfamu jira, akka shirooppiitti kan kennamu jira. Inni gara biraan immoo akkaataa nyaata keenyaa sirreessuun akkuma dura isiniif eeruu eegalee foon diimaa, baaqelaa. Inni gara biraan immoo ispaanich jennee kan waamnu isallee fayyadamuutiin hirrina dhiigaa keenya sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Yoo ayreenii yookaan hirrina ayreeniitiin nutti dhufe jechuudha. Inni gara biraan yoo dhukkuba biraa kan akka dhibee tiruu, dhibee kalee, inni gara biraan immoo dhibee dhiiguu keessoo fa'aa yoo jiraate isaaniin tiriit gochuutiin hirrina dhiigaa tiriit gochuun ni danda'ama jechuudha. Yoo dubartoota irratti baay'ee dhiiguun jiraate sababa dhiiguu sanaa tiriit gochuu yookaan yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo marsaan laguu isaanii baay'ate sababii maaliif akka baay'ate yaaluun sababa isaa hirrina dhiigaa hir'isuun dhabamsiisuun ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti hirrina dhiigaa yaaluu fi dhukkuba jala jiruu fi akkasumas immoo hanqina nyaataa jiru tiriit gochuutiin yaaluun ni danda'ama jechuudha. Yoo rakkina viitaamin B12 ta'e viitaamin B12 nyaata qaban soorachuutiin akkasumas immoo qoricha isaa fudhachuutiin akkasumas immoo rakkina fooleetii yoo ta'e fooleetiitu hir'ate qaama keenya keessatti yoo ta'e immoo fooleetii kennuutiin yaaluu ni danda'ama jechuudha. Wantoota nyaata faana wal qabatan kan akka ayreenii, kan akka viitaamin B12, kan akka fooleetii yoo ta'e isaaniin kennuu yaaluu ni danda'ama jechuudha. Dhukkuba biraatiin yoo nutti dhufe immoo dhukkuba jala jiru yaaluutiin hanqina dhiigaa yaaluun yookaan hirrina dhiigaa yaaluun ni danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Thank you.